konkolaataa siinoon dhadhee toolee waraabbii waraabamutti. Namni biraa dhufee karra kee dhaabachuu danda'a gana akka irraa kana miti. Kennaadha waan ta'eef sin gadhiisu galeen iskiriptii biraa barreessaa. Ilaalchi isaan qabanii akka waan nu gargaaraa jiraniitti yaaduun qaban. Akka durii fi harka xureetti nafanidha. Gitaarii koon gurguree hin gadhuma yeroo hunduma kanatti yaadatamu meeshaa guddaa ta'e sun ta'e gitaarii baasee gurguree. Gaafa shurbaa dhaattee dhuftu maali kun hin jedheen? Dhiiraa kana ispoonsarii barbaadaa ture. Ofii keessaniiti. Kana akka ta'e haa ta'u bu'aa isaa qabatu bu'aa malees haa ta'u waaqayyo si haa gargaaru kan akkuma ta'e jala darbii karaa aartii lammaffaa zoortee argitee ilaalte taanaan ammaa booda naan jedhe. Yoo harka fuunee akkam jirtu hordoftoottiif kabajamtoonni Kuush poodkaastiif maatii taatan marti keessanii har'a keessummaa lama affeerranneeti jirra. Keessummooti asitti argaman kun cidha qabu. Cidha bareedaa qabna jechaa jiru. Cidha kanarraa ammoo namni tokko akka nafneedha kan isaan dubbachaa jiranii. Gamanumaan isaaniin baga nagaan dhuftan isin jechuun barbaada. Baga nagaan nu eegdan. Maqaa keessanii fi hordoftoota keenyaaf maqaa keessanii fagoodhaati. Ani maqaan koo Mootii Araarsan jedhama. Akkuma tamma jechuuf yaalteetti dhugaadha cidha qabna fuuldura kanatti. Cidhi keenyas fiilmii dugdi duuba jedhu mata dureen isaa fiilmii dugda duuba jedhu eebbisiisuuf deemaa jirra. Atis immoo sana sababa godhattee nu affeeruu keetiif guddaa galatoomi. Eeliyaas Kaasaa Naanneessoo Siidaan jedhama. Baga nagaan nu eegdanii akkuma mootiinis jedhe fiilmii mata dureen isaa dugda duuba jedhu qabanne dhufaa jirra. Fiilmii kana namoonni hundumtuu bakka jirtanii kallattii jirtan hundarra akka dhuftanii nu waliin guyyaa seena qabeessa kana kabajjan asumaan affeerrii isiniif goona jechuudha. Guyyaan isaa sanbata guddaa fuula keenya dura guyyaa gaafa 28 jechuudha. Eessattidha kan eebbifamu? Galma Oliyaad Firankoo tidha kan eebbifamu. Hundi keessan nurraa nafinaa jenna. Akkuma dhageessan egaa hojii guddaa hojjetanii jiru. Yeroo dheeraatti dadhabaniiru. Dadhabbii isaanii kana dhuftanii akka qooddatanii hojii isaanii kana dhuftanii akka laaltanii gamanumaan isin affeeraa jiru. Ga'een hojii keetii fiilmii sana keessatti namni tokko gaafa hojii hojjetu walii qoodeedha kan hojjetu. Hojii sana keessatti fiilmii sana keessatti ga'een kee maal ture? Fiilmii sana keessatti ani ga'een kiyya daarikteera ture. Fiilmii sana daariktii godhe kan hojjete anadha jechuudha. Eliyaas. Ani fiilmii dugda duuba barreessaa fi akkasuma piroodiisara ga'ee kanan taphachaa ture akkasuma immoo taatummaa keessan jira. Ga'een kuusa kana. Barreessaadha. Akkasuma piroodiisara taateellee hojjetteetta. Mootiin immoo daarikteera. Gaafa hojii kana jalqabdanii mootichi wal beektu turtanii akkamitti gara fiilmii kana qajeelchuutti dhufe mootiin? Baay'ee mootii wajjin akka carraa wal barree beektaa waajjira biiroo aartii wayii anis dhimma wayiif dhufeeni mootii wajjin achitti akka carraa wal barree guyyicha san wal arginee wal barree mootiin jedhama naan jedhee Eeliyaasin jedhama waliin jennee wal barree warrannee achi shoorti muuvii kana wawwaraaba yeroo sanii achiin shoorti muuvii mootii waliin jalqabne isa wawwaraabne achiin yaada walitti dhiyaanne hiriyyummaadha walitti siiqaa dhufne. Barreeffamoota harkaa qabulleetti agarsiisaan ture fiilmii kana akkam babarreessu achiin maa fiilmii kana hojjennu hojiitti ni kunedhe lafee duddaa ta'ee na jalqabsiisne jalqabuu qabnedhe baay'ee na onnachiisaa ture jechuudha mootiin akkuma beektan ka daarikteera yeroo baay'ee lafee dugdaati fiilmii irratti gurguruudha. Isaan olii yaada daarikteerri fiilmii bareechuu keessatti illee ati ni barreessita. Qajeelchuun waan baay'ee of keessaa qaba miti. Kan lubbuutti godhu daarikteera jedhama. Ati akkamitti ilaalte? Gaafa inni iskiriiptii kana barreessee qajeelchuudhaaf hin taataadhe gaafa inni gara keetti fidu wanta inni qabatee gara kee dhufe kana akkamittidha kan ilaalte? Guyyaa jalqabaa jechuudha. Yeroo duraa akkuma inni jedhe wantoota gaggabaabaa wajjin hojjechaa turreerra. Wantoota muraasa hojjenne keessaa inni gama fiilmiitiin akka dhufaa jiru yeroo dheeraa natti haasa'aa tureera garuu agasitti dafnee hin jalqabnan seeneen kanuma xumuree na bira fide yeroo sana.
So wanti xumurame sun immoo gaafa dhufee iskiriiptii sana dura hin dubbisne teenyee fiilmii sana gaafa laalee jedhu akka hojjechuu danda'amuu fi fiilmichi bareeda akka ta'e hubadhe anillee hojii sana hojjechuudhaaf baay'ee amileen natti horame jechuudha. Itti gammaddeetta jechuudha. Baay'een itti gammadee. Gammaddee markaa fuute jechuudha. Maaliif duras hojii akkasii kana waan hojjechaa tureef hojiidhuma shoortii muuvii kana hojjetaa ture duraanii ariifannaa sanatti hin gala jedhee waan hin eegneef yeroo sanatti fiilmii sana yeroo xumuree gara kiyya fidu anis fiilmii sana laallee waan tokko wajjinuma mari'annee akkasii gaafa jedhu fiilmii sana gaafa dubbisee iskiriiptii sana laalee jedhu ayidiyaa bareeda qaba. Akkaataan inni itti barreeffame illee baay'ee namatti tola. So sanumarraa kan ka'e anillee amilee argadhee hojii sana jalqabuudhaaf murteesse jechuudha. Fiilmicha mata duree isaa gaafa laallu dugda duuba miti. Dugda duuba maqaa masaa irraa kaatee gaafa laaltu bita namatti gala. Baay'ee asumaan dugda duuba kana gaafa wayii yaadattoota himooti waajjira wayii seenee iskiriiptiin gaafa gulaalamaa maal jedha achiin namni dhuunfaa wayii achi yaaduma waliin deemaarra mee iskiriiptii keefi naan jedhe ilaalchisee ergan bahee booda jechuudha. Achiin maal jedhama mata dureen isaa dugda duuba. Dugda duuba maaltu jira maal jechuu barbaadde achiin lakkedhee hubachiisee nama sanillee wanta akkasiillee na mudateera jechuudha. Maqicha irratti jechuudha. Atis gaaffii akkasii gaafachuu barbaadde natti fakkaate. Darbee immoo iskiriiptii kana gaafa barreessitu namooti baay'een amma addunyaa aartii keessatti ijoolleen keenya keessumaa aartii keessanii jiru ogummaa gahaa qabu diraamaawwan garaagaraa gama muuziqaatiin ta'u aartii afaan oromoo keessatti ijoolleen hojii baay'ee of harkaa qabu garuu gara uummataatti gadi hin baasan yeroo baay'ee ati wantoota akkasii sin rakkisne iskiriiptii kana barreessite maal akka gochuu qabdu yeroo gamii sitti fudhate. Dhugaa dubbachuudhaaf ispeeshaalii naannoo aartii oromoo kanatti wantoonni akkanaa kun baay'ee mudata. Namoota baay'ee gaafa argitetti siiqtee gaafa laalte ijoolleen iskiriiptii ajaa'ibaa qabatanii ta'an baay'ee isaanitu jira beektaa. Mucaa wayii yeroo inni taasaa ture nutti agarsiisaa ture iskiriiptii ajaa'ibaa. Sababiin isaa faayinaansiidha. Nama duuba si deeggaru nama jajjabaadhu siin jedhu yeroo baay'ee rakkisa aartii oromoo irratti dhugaa dubbachuudhaaf. Ani immoo asumaan aartii oromoo kana waldaa keessaan jalqabe diraamaa gaggabaabaa kana barreessuudhaan isteejii irratti maal kan hojjechaa waanan tureef ija jabiinumaan namoota baay'ee mariisisaan ture. Sirriitti kanan teessisee haasofsisee fi mariisise namoota gurguddaa aartii keessa namoota buleeyyii jedhaman nama 5 dubbise. Nama 5 keessaa namni jabaadhu hin danda'ama wanti hin danda'amne jiru jedhe nama 2 qofadha. Namni baay'een isaanii harki caalu garuu akka hin taanetti yookaan immoo akka hin danda'amnetti kan natti haasaa turan. Maaliif nuti yoo waggaa baay'eetti dadhabne aartiin oromoo deeggaraan qabu eessayyuu hin geessan yaadadhu namoonni baay'ee beektaa amilee si buusu. So wanta akkanaa kun baay'ee isaatu jira. Ijoolleen bakka gaggameeyyiin aartii oromoo kana keessa walaloo yeedaloo iskiriiptii barreessuudhaan ijoollee ciccimaa baay'eetu jira. Garuu namni jajjabeessu namni haamilee ta'uuf hin jiru. Even iskiriiptii kee propoozaala isaa qabattee iddoo garaagaraa yeroo deemte akka fiilmii warra kan biraa simannaan qabdu yookaas harka fudhanii isin keessume fuuluma tolaadhaan illee sitti haasa'uu hin danda'an beektaa. Waan akkanaa kun waan jiruuf immoo namni baay'een haamilee isaa dhabee qabatee bakka fiilmiin qaba barreeffama iskiriiptiin qabaanis godhee manuma isaatti qabatee ta'a jechuudha. Yoo namaaltu beekamootiin irra ciisaa jira ta'a. Yeroo baay'ee iskiriiptii namooti ni barreessu. Isa booddee nama biraatti deemanii ni agarsiisu. Akka fakkeenyaatti mootiitti agarsiisteetta mootiin jaallateera qajeelcheera. Isa dura namootatti fiilmii barreesseera itti agarsiiste. Amilee si buusan namoonni jiraachuu malu. Waan akkasii akkam gama keetii. Maqaa Yesuusi. Tokko lama moore. Baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf nama baay'eedha. Hin danda'amu. Fiilmii afaan oromoo jechuun hin danda'amu tokkoffaa ispoonsaraan argattu. Lammaffaa namumtiyyuu oromoo ta'ee gaafa bira deemtee fiilmiin afaan oromoo hin jira. Ilaalama fiilmiin afaan oromoo namoonni hin jiran baay'ee isaaniitu jira. Namoonni akkana kun osoo jiranuu immoo haamilee godhattee hojjechuu hin dandeessu. Namoonni baay'ee galata argatan namni 2 haamilee cimaa naaf ta'anii hin danda'amu wanti hin danda'amne hin jiru. Hojjedhaadhaadhanii iskiriiptii ilaalanii immoo iskiriiptichas jaalatanii
jajjabaadhaa jedhan jiranii achiin gulaalamee laallamee mirga abbaa barreessummaa ergan itti fudhadhee booda mootii waliinis irratti mari'annee laalle mootiinis hin jaallate sababni nuti hojjennuuf hin jiru naan jedhe achi bakka onnannee matti kaane jechuudha. Amilee sii ta'eera jechuudha mootiin. Amma mootiin waan kana qopheessiteetta gara isaa dhatteetta. Ati gaafa inni gara keetti fidu gara hojiitti seenuudhaaf daarekteerri kakaasuu miti gara hojiitti seenuudhaaf waan akkamii kee dabarte. Hojii kana jalqabuudhaaf jechuudha. Har'a jalqabnaa bor jalqabnaadha namni baay'een gaafa hojii tokko hojjetu. Ati akkam turte? Yeroo sanarratti beektaa yeroo wantoonni akkasii kun yeroo nama mudatan illee jedhanii dhumaaf jenna malee namoonni turan yookaan hojii sana jibbaaf osoo hin ta'in yookaan dadhabina hojii sanaaf osoo hin ta'in hojii sana qulqulleessanii hojjechuu irratti kan namni yeroo baay'ee turu. Ani immoo amma inni fedhee waliin muddaa ture dhugaa dubbachuudhaaf hojii kanarratti akka hojjennuu fi baay'ee muddaa ture innis hojii sana bareechuudhaaf wantoota tokko tokko akkuma amma jedhe kana fiilmii hojjenna gaafa jedhan fiilmii waan salphaa miti hin beektatis keessa jirta ogummaa isaa kana keessa jirta waa'ee ooltee bultee fiilmii keenyas hin beekna waan ta'eef bu'aa bayii baay'ee qaba qindeessuudhuma dandeessee iyyuu yeroo hojjechuun sitti cimutu jira soo sana hundumaa keessa dabarree yeroo kaanu jechuun baqa amman hojjedhe sana baay'ee daran isa muddaan ture jechuudha hojjechuudhaaf hojii kanatti galuudhaaf hin dandeenya jedhee agaan abbaa barreessummaa isaarraa hin danda'ama isa jedhu sanatti agarsiisuudhaaf akka daarektara fakkiyaaf waa isarraa eeguun qaban ture garuu toon isarraan eegniyyuu amilee ta'aafin ture innis immoo hojii kana dafnee akka jalqabnee xumurru jalqabnaa inni xumurra waan ta'eef hin turru jedhee yeroo sana lafarra harkisee wantoota hedduu nu mijeesseera wanti yeroo sana walii gadi kaatee nu mijeesse immoo hojii kana irratti baay'ee nu milkeesseera jedhee yaada soo anis gahee kiyya baadheera jechuudha akkasi. Lamaan keessan wal gargaartanidha jechuudha. Gabaabamatti inni kan biraa immoo barreessaan tokko ni barreessa mirga guutuu qabda mirga ajjeesuu qabda waan barbaadde gochuu dandeessa jechuudha nama tokko akka barbaadde gochuu dandeessa barreeffama keessatti kan akka margee barreessaa mirga qabu hin jiru addunyaa barreessuu keessatti jechuudha waan barbaadde raawwachuu dandeessa namni si gaafatu hin jiru waan nama barsiisattu waan irratti xiyyeeffattu jechuudha gama kanaanii barreessitee gama mootii gaafadhattu mootichi walitti dhuftanii qajeelchummaa isaa fudhatee kaarakteera filachuu irratti barreessaan tokko gaafa waa barreessu abaluu waan kana hojjechuu qabaadha. Abaluu waan kana hojjechuu qabaadha. Yoo hiirota hojjeta ta'e abaluu hojjechuu qaba isa yaadee hojjeta. Gaafa gama kee dhufu ati bakka kana abaluutu hojjetattee dhatta daarekteerri hin ta'u abaluu hojjechuu qabaadha yaada. Waan akkasii isin gidduutti uumame wal mormutaniittu namatti yaaddee barreessitee fi namni inni filate kaarakteera filachuu irratti akkam turtan? Kuni waan nu rakkisanitti hin fakkaatu. Namoota baay'ee biratti anis dhaga'ee waan kana garuu akkuma barraa'etti akkasuma taa'uu qaba tuttuqamuu qabu jedhee erga daarekteeratti kennee booda immoo wanta san kan fooyyessu kan sirreessu daarektara waan ta'eef hanga ta'etti itti amanteet nama sanitti kennite waan ta'eef waan jiru waliin mari'achumaan waliin haasa'uudhaan sirreessaa wanta akkasiin nu rakkisne. Isa kana mootiitti gaafa geessite inni sin rakkisne walii galtaniidha jechuudha kan kaarakteroota filattanii jechuudha lamaan keessanuu. Erga kaarakteroota filattanii taatummaa sanaa nama ta'uu danda'u erga filattanii booddee namni erga filattanii booddee hojii kanarratti jechuudha. An bakka kana ta'ee hojjechuu hin danda'u bakki kun anaaf hin ta'u wantoota akkasii ka'uu danda'u kanarratti wanti isin mudate hin jiru. Kan waan akkanarratti nu mudate mudannoo nuti qabnu jira garuu kaarakterii tokko nama barbaannee fi dhabne nama hanga nama shaniin ta'a kaarakterii tokkicha nuuf fiduu dadhabe jechuudha. Dhumarra turree arganne haraa kaarakterii santu nu rakkise malee dhufee itti kenninee hin hojjedhu yookaan hin danda'u yookaan iddoon kun nama madaalu namni jedhu nu mudanne. Akkas taanaan walii galtaniitu barreessaaf daarekteerri walii galee hojii raawwateedhaan ni dabarraa jechuudha. Midhii taanee wal qabannee mallaqa ceene. Mootiin amma fakkeenyaaf daarekteerri yeroo baay'ee taatotaa wajjin wal lola. Kaameramaan wajjin wal lola. Namoota kaameraa duuba jiran wajjin wal lola. Namni inni hojii wal hin lolle hin jiru jechuudha. Ganama yeroo irratti saayitii nyaata irratti illee nama wajjin walitti hin bulta.
nama hojii walitti aartee gara dubbiitti deemtan waan akkasii isin gidduutti uumameera gaafa hojii kana hojjettan taatota hojii. Aga walitti bu'iinsatti illee hin deemne asuma nu sila kaastee kaameraamaanota keenya toon galateeffatiin hin darbu nu dura manaa bahu dhugaa dubbachuuf. Otoo nuti hin bahin bakka sana otoo hin gahin yeroo bakka nuti waraabbii wal beellamne sana yeroo gahantu jira waan ta'eef isaan nu dursaniyyuu deemanii akkaataa wal dhageettiin ni jira garuu namoota tokko tokko irraa nu mudataa ture agasmara walitti bu'iinsa sanaa osoo hin ta'in sa'aatii beellamee beellama sa'aa sana turee namni dhufu jira. Agasitti immoo wanti gootu waan jirreefu danda'udha ogummaa sana keessattuu sana waan gochuu dandeenyuufi akkuma jedhamu sana amalli namaa gargari namni aaree namni tokko tokko waa darbata namni kaan immoo illolaa iwwacaa amalli namaa gargar waan ta'eef yoo waa bade silmayyuu Eeliyaas hin dubbatu gara kiyyatti as nattaasaa ebelumaa turee naan jedha. Yoo namni turee yookaan namni nu jalaa hafee nama ofiisaati fakkeenyaaf beellama sana irratti nama wajjin turanii wajjin yeroo dabarsa yoo ta'e ebelumaa turee naan jedhee na gaafata. Ani immoo mala keessatti waa loluun jaalladhu. Yoo namni waa balleesse illee nan callisa. Dhiisee irra darbuutu na agasmara walitti bu'iinsi hin jiru jechuudha. Hojii kana keessa. Baay'ee kiruun keenya kiruu ajaa'ibaa ture dhugaa dubbachuudhaaf kiruu ajaa'ibaa dhugaa namoota artistoota lafa buleeyyii irraa kaasee bakka kiruu ajaa'ibaa waliin marachaa haasaa kolfaa taphachaa darbee hin jira wanti nama aarsu naan daata kan mootiin jedheef ani yeroo baay'ee aariin koo xinnoo ishee nan obsa achi gaafa darbe garuu waan mataara na koruuf isteeppii sana akka hin geenyeef jedheen dafee mootitti dabarsa. Dubbadhee waan san balleessuurra jedheen mootii mee bilbili deemi eebelu dubbisimee hin jedhaan achi mootiin immoo na laala. Inni gabiraa iddoo madaa keessanii ta'uu danda'a amma waatti kana booddee haasa'u. Iddoo madaa keessanii ta'uu danda'a wanta si rakkise ta'uu danda'a gama fiilmii kana hojjechuutti gama deeggarsaatiin akkam ispoonsaraan jechuudha. Ispoonsara dhugaa dubbachuudhaaf akkuma beektu fiilmonni gurguddaan illee namoonni gurguddaan hedduun irratti hirmaatan yeroo baay'ee ispoonsara deeggarsan argatu. Akkan informationii qabutti jechuudha gan dhagayetti nuti hojii kana piroosesiisaa waliigala gara waggaa 3 akkas barreessinee maal goone ispeeshaalii mootii hojiin ka jalqabne gara waggaa 3 akkas waggaa tokko guutuu garuu namoota artistoota jajjaboo kanneen akka urgii daadhii dabalanne ispoonsarshiippii barbaachuuf baay'ee fiigaa baane garuu tokkollee hin arganne. Dhiiraa kana ispoonsara barbaadaa ture ofii keessaniiti. Achitti dogoggorre beektaa. Yeroo baay'ee namooti nama gargaaran jedhu yeroo baay'ee yoo ijoolleen shamaraa dhaqanii gaafatanii akkaataa itti keessummeessanii fi gaafa dhiirri dhaqu akkaataan itti isaan keessummeessanii matumaa garaagaraadha waan argitan qabdu kanarratti namni baay'een komii akkasiisaa bakaasuuf jechuudha namooti hojii kana keessa jiran. Dhugaadha. Akkam? Kuni akka hayi baay'eenis erga dadhabne booda beektaa nama akkasumatti namni naan jedhee maaliif shamara wayii itti maktanii hookaa hojii keessa warra jiran hookaa ammoo shamaruma bareeddoo futanii deemtanii naaf hin galle maaliif jennaan. Maaf barbaachise. Baay'ee dhugaa wanti kun cabuu qaba. Cabiin cabdachuu ni qabna. Maaf beektaa kan deeggartu aartii Oromooti aadaa fi duudhaa seenaa Oromoo dagaagsuudhaa fi kan malee dubartii sana miti. Maal waa jala qabaa waa fudhachuu jechuudha kuni bara. So wanti kun dhaabbachuu qaba jechuu qabna. Ofumaa barbaadanii jechuudha. Ofumaa keenya waggaa guutuu jooraa baane akkam milkoofne harka qullaa deebine. Ispoonsara malee hojjettee xumurte? Baay'ee ispoonsara malee hojjennee xumurre akkasumas ispoonsara malee eebbisiisuuf deemaa jirra. Baay'ee ulfaata. Gaafa yaadatamu ulfaata baay'ee cimaa maali beektaa sanuu kan ispoonsarra gaafatamerra si beellamu beektaa akka waan walii dhimmichi deebitee irra deddeebitee akka waan bu'u yookaan achumaan sin geggeessan beektaa kadhaa fakkaata yeroo tokko namoonni baay'eenis warri kaan nu dura hojjetanis hojii baay'ee warra hojjetanis beeku dubbachaas turan komii kana waan ta'eef namni gaafa ispoonsara gaafatu wajjiniin wal guddisnaadha wajjin hojjennaadha malee kadhaa miti dhimmichi akkuma nuti ittiin hojjechuudhaaf faayidaa qabnu namni sunis waan nurraa fayyadamu waan qabuuf karaa ispoonsaraatiin yoo yaadatte hojiidhuma si dhiisisa. Garuu nuti hojii sana nu dhiisisnee waan kaayyeffannee waan kaaneef waan hojjennee yaada gaarii dubbate. Kan hunda gadhine yaadachiise maal sin jedhu beektaa yeroo baay'ee kee boordii waliin mari'anne si deebisna torbee irraa kottu sin jedhu
torbee alaati boba'aa guuttee hin qabdoo taate immoo konkolaataa namaa qabattee nama immoo si waliin deemu artistoota keessaa qabattee deemta. Baasii biraa jechuudha laal kan baasaa jirtu. Amma immoo yookaan namni dhimmi sun ilaallatu har'a hin jiru torbee deebi'aa siin jedhan si deddeebisu beektaa akka mootiin jedhe kadhaa waan deemtu fakkaata. Ispoonsarshiippiin immoo akkas miti yaadni isaa kadhaa osoo hin taane hojii qabanii dhufaarraa isin immoo wanta kan keessan yookaan immoo waan qabdan san bebbeeksifadhaadha. Yeroo baay'ee kadhaa fakkeessanii kun itti yaadamuu qabaata. Maaltu cabuu qabattati gama ispoonsara gaafachuudhaan gama keessumaa gama fiilmii afaan oromoo irratti fiilmii hojjechuuf amma dirqama gargaarsi barbaachisan gargaarsa hin qabdu taanaan maallaqa hin qabdu taanaan waan kwaalitii qabullee hojjechuun hin cimaa jalqabdee addaan kutuu dandeessa gama ispoonsara barbaaduudhaani maaltu cabu jettanii yaaddu isin wanta isin mudataa turee fi gara fuulduraatti namoota hojii kana hojjechuu barbaadan wantoota akkasii isaan mudachuu danda'a namoota immoo gargaarsa godhan gama ispoonsaraatiin wanti jiru gama aartii keenyaatiin maal akka cabuu barbaaddu maal? Ana rashii kana ta'uu Iliyaasaa seerra bareedadha. Maaliif harka caalama isaatti itti dadhabaa. Atillee mirga guutuu qabda. Qaba garuu mana diimokiraasiin itti dagaageedhaa siin jedheera sila. Sii galee kanaafuu waan barbaadde haasa'uu dandeessa namni qabeessiidha hin jiru. Inni sirriidha namni sodaa osoo hin ta'in maadha beektaa namoonni baay'ee yeroo baay'ee. Abbootii qabeenyaa sodaata. Sitti maddee beekaa. Abbootii qabeenyaa sodaatta taanaan bakka isaanii. Beektaa ilaalcha kan dadhabne. Yeroo tokko bakka isaanii bu'uu dandeessaati. Inni dhugaadha. Sii galeera miti namni biraa dhufee karra kee dhaabachuu danda'a gana akka irraa kana miti. Har'a fakkeenyaaf mana namaa dhattee gargaarsa gaafatteetta na gargaaraa jetteetta waan meeqaanii xalayaa meeqa galchiteetta ta'uu danda'a. Yeroo immoo wanta ati har'a argaa jirtu namni biraa deemee ma dhufaan harki taraa wal liqaamti akka durii fi harka xuriitti nafanidha. Isa kanaafi jaarsa jalatti guddate haa. Maalaa cabu amma gama ispoonsara barbaaduudhaani abbootiin qabeenyaa keenya amala akkamii ofirraa godaansisuu qabatanii yaadu. Akka kiyyattaan ilaalcha isaaniiti jalqaba irratti ilaalcha isaan aartiidhaaf qaban kana jalqaba irratti isa kan cabuu qabu akka kiyyatti kun maaliif beektaa ilaalchi isaan qabanii akka waan nu gargaaraa jiraniitti yaaduun qaban ofiifis fayyadamaa ta'uu qabu waan ta'eef wantichi suni ispoonsara gaafa nuun godhan akkuma nama siin jedhe sana wantoota isaan irratti beeksifatantu jira malee nuti lafumaa ka'anii kana naagu nuu godhaan jennu silayyuu. Kanaafuu ilaalchi isaan jalqabumaa gargaarsa goona jedhan sun ilaalchi sun cabuu qaba. Ilaalchi sun otoo cabeeti wal dandeenyee waliin hojjenna ture sila. Amma garuu ilaalchi isaan ittiin aartii kana ilaalani akka waan gargaaraa jiranitti yaadu keessaa filatanii ispoonsara godhu. Akkuma amma kaasuu yaaddan sana keessaa ni filatu. Waan baay'ee sanatu jira waan ta'eef sun immoo yoo sun hin jirre ta'e aniifate hojii dhiisinaa jechuudha. Aniif Eeliyaas hojii dhiisinaa jechuudha karaa sanaa yoo deemama ta'e. Sanaafuu jalqabuma irrattu ilaalchuma aartiif qabu sun jijjiiramuu qaban jedha akka kiyyattan. Yeroo baay'ee namooti aartii irratti hin xiyyeeffatanii jalqaba kaastee turte fiilmii afaan oromoo gaafattu namni baay'een kanuma hojjetame iyyuu ilaallee fiilmiin afaan oromoo jira kan jedhan baay'eedha. Fiilmii baay'ee jira. Garuu wanti naan qabanii piroomooshinii illee hin qabanii akka kanatti ilaalcha baay'ee illee hin qabanii gama sooshaal miidiyaa irratti kuni gaafati gara isaanii dhattu isaanis dhugaa qabaachuu danda'u. Kannuu kun maal ture namoonni akkas jedhan kuni kwaalitiin qabu maaliin qabu fiilmiin afaan oromoo jechuu danda'a. Maaliif kwaalitii dhabe jettee yoo deebitee immoo gara aartii kana laaluu jalqabde fiilmiin kwaalitii kan qabaatu yoo maallaqa qabaatte kaameraa kwaaliitiidhaan saawundii qulqulluudhaan waan akkasiitiin ogeessota ciccimaadhaan hojjechuudhaaf dirqama maallaqa isa barbaachisa. Maallaqa sana argachuudhaaf immoo ati waan qabdu gurgurtee waan ta'e fiddee dhuftee immoo asitti immoo yeroo ispoonsara dhabdu yeroo deeggarsa dhabdu haamilee dhabdu. Ana yeroo baay'ee na mudate erguma fiilmii kana jalqabe waan baay'ee na argisiiste fiilmiin afaan oromoo jira naan jedhe afaan guuttate fiilmiin afaan oromoo jira tokko immoo proposal ilaalee fiilmii afaan oromooti namni ilaalu jira fiilmii afaan oromoo nutis bu'aa keenyaaf isii wajjin ispoonsara taana waan ta'eef namni ilaalu jira fiilmii afaan oromoo laalamaa naan jedhe. Chi ilaaleen inuma laalamaa nuti hojjenna wanti ilaalamneef hin jiru dheen biraa ba'e. Isa dhumaa garuu kan abdiin kutachiise yeroo darbe torbuma darbe kana keessa isa dhuma hijibbaa ta'ennee deemnee iddoo wayii irra deebi yeroo baay'ee deddeebi'aa turre walitti nu daddabarsamee akka kadhaa wayii fakkaate
inni tokko dhaqaa nuun jedhe kutaa akkasii dhaqaa isa dubbisaa nuun jedhe dhaqne. Achi inni bira ergamne kun immoo deema nama akkas jedhamu dubbisaa nuun jedhe nama sadaffaa bira jechuudha. Achi deemnaan dhimma araaree natti fakkaata inni sadaffaan kun achi natti siiqeetii jalattiin fedha waan hin qabneef walitti isin daddabarsaa jiranii osoo deemtanii osoo dadhabuu baattanii nuun jedhe achi bakka teenyutti nu dhiisanii nu biraa deeman jechuudha. Guyyaa sanii baay'ee humnaa ol mucaa wajjin deemne na laala maal natti dhufe beektaa akka kadhaaf mana isaanii deemaa jirru hoobsii wayii fixadheen waraqaa harkaa qaba proposaalaa darbadheen achiin propozaalicha mucaan fuudhee akkasitti baanee deemne karaa kana baay'ee cabuu qaba sirraa'uu qaba abboonni qabeenyaa akkasuma immoo baankonni keenya gurguddoonni jiranii akkuma beekamaadha fiilmii warra Habashaa ispoonsara godhaa oolan kun haqa waan ifa walitti himnee darbinu. Fakkeenyaaf baankonni keenya guutuun isaanii hammaqaa keenya dhaatan baay'een isaanii garuu waan fiilmii afaan Oromoo ana duwwaa osoo hin taane namoonni baay'een proposaalii fiilmii afaan Oromoo baay'een baatatti biraa baate taanaan gaarbeeyyitti darbatamedha. Kun akkas ta'uu hin qabu. Har'a nuti yoo hin jajjabeessine aartii kana ati har'a ogummaa qabduun yeroo hin jajjabeessine namni iskiriptii sobaayyuu qindeessee ispoonsara guutuu argatee seenaa sobaa qindeessee hojjeta miti. Waan akkasii ispoonsara godhaa oolu ijaa ta'eef aartii Oromoo immoo seenaa duudhaa waan Oromoo kana waan dagaagsu waan guddisu kana immoo haga danda'amaa ta'een haga dandeettisaatiin bira dhaabbachuu qabu jedheen amanaan. Innaa walumaa galatti wanti hin jedhee darbuu barbaadu abbootii qabeenyaa namoota akkati hojii hojjechuuf si kakaasan ispoonsara gochuudhaani dhaamsa dhaamtuuf qabda. Aartii Oromoo keessatti wanti hin baramin abbaan qabeenyaa fiilmii afaan Oromoo tokko piroodiis gochuu irratti wanta akkanaa hin baramne. Akkasumatti fakkaata miti. Qabeenyaa isaatiin piroodiis godhee fiilmicha hojjetamee dhume wanta akkasii kana yeroo baay'ee gaafadhe hin jiru. Amma garuu fudhannee fiilmii afaan Amaariffaa kana keessatti piroodiis ta'anii hojjetan. Wantoonni akkana kun hin baramne abbaa qabeenyaa tokko bira deemtee fiilmii kana mee waan akkasiitii qabii akkasii qaba piroodiis nuuf godhi kan isaati waan ta'eef hojiichuudha sana booda wanta akkana kun illee hin baramne. Kan biraan immoo ispoonsara gaafa barbaachuuf deemtu osoo irra deddeebiin itti yaadanii abboota qabeenyaas haa ta'u kaampaaniiwwan garaagaraa Oromiyaa keessa jiran baankoliin keenya baankii uummataati jenna mitiire so wanta akkasii kan hirmaatanii aartii Oromoo aadaa fi safuu duudhaa Oromoo kana dagaagsuu keessatti aartiin gahee guddaa qaba. Even kallattii baay'eedhaan karaa politikaatiin aartiin gahee guddaa qaba biyya tokko guddisuu keessatti aartiin gahee guddaa qaba. Akka keenyatti immoo aartiin keenya gana yeroo baay'ee akkas yoonu namoota baay'ee wal falmina. Gana akkamitti aartiin keenya dur ture abboota keenya maal jenna garuu hanga guddachuu qabuuf hanga deemuu qabu hin deemne. Akkasumatti fakkaataan akka kootti maaliif gana namoonni baay'een tumsanii hojjetanii waan gurguddaan irratti ba'ee hojjechuu hin dandeenye kana caalaa jedheen yaada garuu rakkinni keenya yeroo baay'ee faayinaansiidha. Faayinaansiin kun osoo sirraa'ee namoonni itti hirmaatanii baay'een jedha asumaan dhaamsa kooti. Atoo dhaamsa akkamii qabdaaf? Ani dhaamsa addaan qabu. Akka qajeelchaa tokkotti namoota aartii kana jala dhaabbatan qajeelchitu siin jedhanii maal irratti akka isaan qajeelan barbaadda? Ani immoo akkasitti ta'eeti gama kanaan akkuma inni jechuuf yaade wanti hundumtuu aartii kana keessa wanti jiru wanta hawaasni kun keessa oolee keessa buluudha jireenya hawaasummaati waan baay'ee achi keessatti ibsachuuf yaadna waan ta'eef wanta kana too produce godhanii gargaaranii iyyuu isa bira darbee abbootiin qabeenyaa amma jedhamu kun ispoonsara bira darbanii iyyuu osoo ofiifuu produce godhanii hojjetanii aartiin Oromoo sadarkaa amma jiru kana caalanii guddata ture. Maaliif guddachuu guddateera karaa guddateen garuu ammas wanta hafu immoo baay'eetu jira lakkaawwamee iyyuu dhumu. Sanaafuu ispoonsara gochuu irratti too of kakaasanii wanti kun hojii saba kanaati isaanis immoo qabeenyi isaanis kan fudhatanii deeman miti yookaan kan sabaafaa fudhaa kan dhala isaanii wal madaalchisanidha waan ta'eef hojii seena qabeessa wayii hojjetanii otoo darbanii wanta baay'ee namatti toludha waan ta'eef gamum kanaan otoo aga danda'ametti hojii kana nu faana hojjechuudhaaf of kakaasanii jechuu barbaada. Gaariidha wanti tunaaseen darbine mudannoo namni ispoonsara gaafa barbaadu waan garaagaraatu isa mudata bakka deemutti birrii taaksii dhabuu dandeessa gaafa deemtu jechuudha namni siin beeku
Namni amma Eliyaas fiilmii hojjetaa jiraadha. Poosteriin kee maxxanfamaa jira. Piroomoshiniin garaagaraa hojjetamaa jira. Bakka Eliyaas maallaqa qaba amma. Akkasitti yaada namni baay'een. Ilaalchuma Itoophiyaa keessa jirudha kun. Ati muuziqaa tokko hojjettee yookiin hojii tokko hojjettee naan akka waantatii maallaqa qabaatteedha. Biyya keenya keessatti garuu namni fedhii isaatiin waa hojjeta. Rakkateeti waan meeqa argee qofaa isaa bu'eeti namni kan hojii hojjetu. Namni immoo akkati qabdutti beekan. Isa kana mudannoowwanis hin mudatan gama kana. Ani uumama keetti beektaa namoota baay'ee natti dhiyaatan even obboleessa kan koo wajjin dhaladhe rakkina koo himachuun jaalladha yeroo baay'ee rakkina dhuunfaa kooti. Waaqayyo haa ulfaatu rakkadheetis hin beeku kana dura. Garuu ergaan fiilmii kan eegalle mootiin beeka darbee baay'ee waan natti siikuuf aartii kana gaafa fuula miidiyaatti deemte namni akka jette hin qabaa yookaan hojjechaa jira waan akkasiitiin si beekaa. Rakkadheen beekuun ture kan si dhibu garuu sababii fiilmii kanaa guyyaa baay'ee namatti ni godhe ofumaa koo qabadhee hanga guyyaa 3 osoo nyaata nyaatiin sorry baay'ee cima dubbachuudhaaf sababii fiilmii kanaatiif rakkina baay'een arge hiriyyaan koo tokko akkas naan jedhe. Kana dura nu gargaartaa baay'ee nama biizinasii nama hojii hojjetu turte hin tajaajilta sadarkaa irraa gadi butuu Eliyaas baay'ee cabaa jirta qaamaniyyuu baay'ee miidhamaa jirta. Sababa hojii sanaa jechuudha. Sababa aartii kanaa bakka beektaa hojiin dura hojjedhu nan dhiisee biizinasii hunduma nan dhiisee hojiin dura hojjedhu uumama kiyyaan waan tokko irratti xiyyeeffannaa gochuun xiyyeeffannaa godha beektaa waan an qabe san galmaan ga'ee isa kan biraan booddeen jedha yeroo baay'ee. Naa waan hojjedhu hunduma isaanan dhiisee aarsaa baay'ee kaffalaa turre. Even namoota baay'een kanan galateeffadhu kan akka mootii yeroo hojii rakkatanii kafaltii malee sababii saniin hojjennee tunaannee guyyaa baay'ee noormaalii ta'aa dhufe beektaa addunyaatiin buluun dararamuun taaksii dhabdee karaarra aspaaltii guddaarra deemuun yeelloftee. Karaa keessa gaafa deemtu yaadde namni sooshaal miidiyaa kanatti beeka karaa guddaarraa gurtee taaksii dhabdee jechuudha. Kana jechuun namni kamuu hojii isaa irratti bobba'ee hojjete eenyumaa gadii miti milkooftan hojjetta. Garuu wanta irratti xiyyeeffannoo jennu kana achi mucaan maallaan jedhe beekaa kana akka ta'e haa ta'u bu'aa isaa qabatu bu'aa malees haa ta'u waaqayyo si haa gargaaru kan akkuma ta'e jala darbii. Karaa aartii lammaffaa zuurtee argitee ilaalte taanaan ammaa booda naan jedhe walitti hin dubbannu aniifatti naan jedhe akkasuma maatii guutuu waan kanarratti haasa'an beektaa lammaffaa garuu aartii dhattee akkas gootee jedhan isaan biratti tola deemaa achi galee asii ajaa'ibu waan babarreessaan immoo kennaadha waan ta'eef sin gadhiisu galeen iskiriptii biraa barreessaan asumaan hin dhaga'u warri yeroo darbe natti dheekkamaa turanii. Naa wanta akkatti gatiitti baasaartu kan ammoo namni baay'een osoo hubate aartiin kun kan nama dhuunfatii miti gaafa aartii tokko hojjettu aartii saba tokko guddista aadaa afaan duudhaa safuu saba tokko guddista kana keessatti immoo namni hunduu na ilaalata kan kooteedhe itti hirmaachuu qaba. Even kaampaanii garaagaraa namoonni gaggeessaa jiran kaampaanii Oromiyaa keessa jiran gaggeessan kana itti yaadanii namni kun yookaan immoo aartistiin tokko saba kanaaf aadaa kanarratti hojjechaa jira jedhee itti dhimmamuu qabaata. Akka sareetti proposaalaa keessa hirka fuudhee gadi waan akkasii kun osoo ta'uu baate hin jedhaani dhugaa mudannoo baay'eetu na mudate. Kana fakkaata mootiin immoo na wajjin baay'ee dararamaa ture baay'ee waan baay'ee arge. Hiriyooti kee namooti sitti dhiyaatan namooti kanaan dura hojii nyaattee dhudhe sababa fiilmii kanaatiif jedhanii akkasitti rakkachuu hin qabdu fiilmii kana dhiisuu qabda. Ati garuu guyyaa isaaniin wajjin oolte rakkina kee guyyaa beeku galgala gaafa galtuu wanta isaan si gorsaa turan irra isaan aartii keessaa beesiin jedhu guyyaa ati halkan galtee iskiriptii barreessaa galeen immoo barreessaa kennaadha waan ta'eef sin dhiisu
nan dhiisa oduu itti sin dhiisu waan ta'eef taa'een waa barreessa. So waan akkasiiti. Baay'ee ulfaata dhugaa dubbachuuf taanaan waan akkasii baay'ee ulfaata. Waan ulfaataa dabarsiteetta fiilmii kana hojjechuudhaafi. Baay'ee. Qoosaa miti halkan tokko aga bubuluun. Aartiif jettee aga bubuluun aarsaa guddaatti kaffalteetta. Garuu immoo xumurtee guyyaa kana geesseetta. Galati waaqaan badini. Waaqa galannaa. Ani gama kootiin baga guyyaa kana argiteedha kanan jedhu. Ameen ameen dhugaa. Amma baastaniittu bakka eebbaaf qophooftaniittu guyyaa gaafa 28 ni eebbifama. 28 sa'a 7 irraa eegalee haala ho'aadhaan galma guddaa Oliyaaditti eebbisiisna. Dubbii duratti inni keessatti gaafa hojiitti galu akka rakkinatti dararamu kan nu godhe waan harkarraa qabdu yookaan immoo ittiin sochootu ittiin hojjettu fuuteet hojii fiilmii kana ittiin hojjetta. Osoo hojjennu walakkaa geenye akkasiin jedhe icciitii koo nama biraatti baasee naasa'u. Mootiidhaan nutti simaxannoo mootittuu wanta isaa hin modeen yaada tan imaama tokko karaa dhume maallaqni akkam goonuchi meeshaa manaattiin garagalee lafa wayiillee gurguree meeshaa manaa gurguruutti kaane garuu meeshota gurguree baay'ee keessaa meeshaan nama raru gitaarii koon gurguree hin gadhumaa yeroo hunduma kannatti yaadatamu meeshaa guddaa ta'e sun ta'e gitaarii koo baasee gurguree na yaadadha kanafaa waaqa galannaa ga'u akkaatu jette amma xumurreerra gidiraa baay'ee rakkinni baay'eenis darbe amma immoo saba keenyaaf uummata keenyaaf akka ilaalaniif dhiyeessinee jirra. Asumaan immoo hirmaadhaan wajjin dhaabbadhaa haa tokko waa waloomnu naga. Rakkinni sun hunduu cabee jechuudha. Guyyaan eebbaa ga'e. Guyyaan cidhaa ga'e. Rabbii baga si dabarse. Kana booddee milkoofta. Ameen. Nan beeka. Akka afaan kee haa ta'u. Rakkinatti baru. Rakkinatti bartee waan kamuun injifatta. Namni rakkinatti bare abdiin kutatu. Danda'uudha. Dandeessee guyyaa kana geesseetta. Namooti si wajjin dadhaban yoona kana baay'ee gammadu. Baay'ee dhugaa. Fakkeenyaaf obboleessi keenya mootiin illee as jira. Maaltu sitti dhaga'ama? Gaafa naasa'an amma akka kottu waan an jedhu nabi. Rakkina kana hunda dabarsee fiilmii kana hojjechuudhaaf gaafa inni akkasitti haasa'u. Sirriidha baay'ee wanti jechuun wanti baay'ee namatti ulfaata gaafa akkuma inni waan baay'ee kaasa waan haasa'u waan hin qabneef sana hundayyuu yeroo hojjechaa turre sanatti namoota achi keessatti namoota hedduutu hirmaanna namoota sana hundaa dandeenye waan baay'eetu jira waan ta'eef kaayyoon keenya galma yaadne sana ga'uudha. Yeroo sana rakkinoonni ni jiru akkuma amma kaasnee ispoonsarri hin jiru ispoonsara malee hojjetame fiilmiin ispoonsara malee hojjetame immoo maaliif abbaa sana qofa cannaqoo osoo hin ta'in ani gahee ogummaa kiyyaatiin waan hin danda'u sana immoo itti cannaqamee hojjechuu waan qaba jedheefan dhimma kana akka inni illee of hin dadhabneef jedhe dhimma kana dhuguma baay'ee naasuun wajjiniin dhimma waa'ee kanaarraa jechuudha. Maaliif sababni isaa waan hundayyuu hin beekna waan ta'eef akka seeraatti namni ulaagaa guutamee hojjechuu qaba. Ulaagaan sun guutamu sun immoo amma akkuma jechaa jirru karaa hedduun hir'ataa deema gaafa waa tokko hojjettu jechuudha. Wanta hir'ate sana guutuudhaaf garuu aga dandeessu halkanii guyyaa fiiguu qabda. Maaliif gaafa amma hojii kana hojjennu guyyaa akkuma inni jedhe uumamtuu hin jiru waan taaraan maaliif ansi aarsu akkuma dhufu hojiidhuma hojjennu sana keessa amma nu kolfisiisu dhufa takka kolfaa takka haaraa hojjechaa oolla. So bu'aasa galgala gaafa gallee isa har'a hojjechaa oolle isa boru hojjechuuf gaafa yaannu garuu amma makka ulfaatu nama hojii sanarra jirutu beeka. Maaliif inni karaa dhiphachaa ture anis immoo gama kootiin karaa dhiphachaa ture ni jira. Walumaa galatti akkasitti itti dadhabamee miti silaa kan hojjetamuu qabu. Akkuma inni jedhe kana itti waan biraatiin dadhabuu dandeessaa humnaan dadhabuu dandeessaa baajata gahaa argachuu dhabuu dandeessaa. Garuu aga wanta sana galmaanan gahaa jettee of dadhabsiisuu jechuun immoo waan ulfaataadha. Maaliif namni waanan jalqabe sana galmaanan gahaa jedhee waan nyaatu dhiisuu jechuun waan qabu gurguruu jechuun immoo ulfaata waan ta'eef wanta sana hundumaaf akkuma tamma jette xumuranneerra. Kanaafuu immoo waan itti dadhabne sana hawaasa biraan gahuuf jirra jechuudha. Dhiirri waan yaadu tokko milkeessuudhaaf aarsaa kaffala. Eliyaasii aarsaa kaffalteetta. Dhugaa dubbachuuf aarsaa guddaa kaffalteetta. Kabiraa immoo
wanti kaasuu barbaannu fiilmiin gaafa hojjetamu namooti baay'een fiilmiin hojjetu fiilmii kana baasii ammanan itti baasee jedhu gama baasiidhaan akkam Ani haasaa ture yeroo darbe mootii waliin namni konkolaataa gurgureen mana jireenyaa koo gurgureen fiilmii hojjete gaafa jedhu namni akkamitti akkanadha maaliidha jechaan ture beektaa wanti hundu gaafa ofii keetii sirra ga'ee hubatta. Nutis akka caaraa jala namni taa'ee nu gargaaru wayii jira ture baasii ba'u tokko isheetiin jechuudha. Baasii tokkoon ishee ba'u san kan tilmaaman taa'e osoo hin ta'in taa'ee mucaan tokkoon ishee baasii ba'u mucaan hiriyaa tokko jiran waliin deemaa socho'aa ture barreessee gaafa harkaa dhabne nama dhuunfaarraa dhaabbatarraa itti liqeeffanne hojjetee gaafa dhuma ga'u fiilmii kana xumurree gara kutaa editiin galu tokko tuqaa shangee amanuun jedhe maallaqaan gana nan qaban ture jedhe beektaa gaafa kireeditii keessa seenne ammayyuu walakkaan isaa kireeditiidha namarraa dhaabbatarraa maallaqa fudhadheetanii kan hin deebinellee jira jechuudha. So tokko tuqaa shan itti baasne waliigala immoo piroosesiin isaa kan fudhate nutti waggaa 3dha. Waraabbii garuu waggaa tokko guutuu keessatti hojjennee xumurree jechuudha. Walumaa galatti tokko tuqaa shanii ol baastaniitu jechuudha fiilmii kana hojjechuudhaaf. Yaa'u fiilmii bareedaa ta'a jenneedha. Eegaa jirra hundi keenya duuba keessan teenya jechuudha dugda duuba jettan miti. Baay'ee kan nu asumaan hojii hojjennu keessatti mootiin beekaa liqeeffannee illee ta'u jenne kwaalitii irratti xiyyeeffannaa gochuu qabneen guyyaa bee fedha waaqaa ta'e laaluu dandeessa ilaaltasi guyyaan isaa ga'e waan ta'eef kwaalitii irratti baay'ee xiyyeeffachaa turre even meeshaa ittiin hojjechaa turre irratti illee kwaalitii irratti akkasumatti himati. Gama sanaan waan akkasii kanarra turre. Akka danda'ametti meeshaa amma humna keenyaa qulqullina irratti akkuma amma jennee itti dadhabuun keenya argan oolle jennee qulqullina irratti hojjenneerra. Ogeessota akkuma nama isin jedhee ogeessota ciccimoo gama kaameraatiin jiran shuutii babbareedaa fudhanneerra. Lookeeshinii irratti illee bakka babbareedaa waan ta'uu malu ogeessota illee taatolii buleeyyii fi ijoollee lafaa dhufoo warroota waan sanaaf hin ta'a jedhan irratti hojjennu yaalleerra. Akkasumas immoo fiizikaalii wanta sana wajjin deemuu danda'an jalqaba nuu kaastee turte sana wanta sana aga dandeenye kwaalitii irratti hojjechuudhaaf baay'ee itti dadhabneerras hojjenneerras. Kanaaf immoo guyyaa sana bu'aa dadhabbii keenya immoo gaafa bitootessa fuuldura keenya jiru gaafa 28tti sin argita waan ta'eef kanaaf aga dandeenye waan sana hojjechuun keenya nuuf immoo nu boonsa waan ta'eef nu gaddisiisu. Maaliif qulqullina bareedan hojjenneerra meeshaa kwaalitii ammaaf ittiin hojjetamaa jiruun hojjenneerra. Gama kanaan hojjechuun keenya immoo odeensiin keenya illee dhufee akka nu daawwatu isiniin jenna sumaanii kana jenna. Yaa uummati keenya fiilmii ilaala akka durii illee miti waan sinimaatti agarsiifamu yeroo jalqabaadhaaf kan agarsiifamaa eebba guyyaa jalqabaadha jechuudha. Gamanumaanii magaalaa Adaamaattidha. Magaalaa Adaamaa keessaa poostaa naannoo Firankoo galma Oliyaas Sinimaa bakka Oromiyaa Aart Inistituutii galma sanatti ni eebbifama guyyaa gaafa 28 sa'aatii meeqatti? Sa'aatii 7 irraa eegalee fiilmiin dugda duuba jedhu ni agarsiifama. Hundi keessan akka hirmaattan isin afeeraa jiru gamanumaanii magaalaa Adaamaatiin alatti magaalaa deemtanii agarsiisuu barbaadan fiilmii kana iddoo magaalaa garaagaraatti agarsiisuuf waa'ee addan akkam? Yeroo jalqabaatiif magaaluma Adaamaatti barreeffama magaalaa Adaamaatti waan hojjetameef eebba guyyaa jalqabaa magaalaa Adaamaatti irraa jalqabna. Akkasuma sana booda immoo guutummaa Oromiyaa sochoonee ilaalchisna jechaa jirra. Kuni sagantaa keenya uummannu gargaaraa sochoonee ilaalchisna jechaa jirra. Magaalaa Oromiyaa guutuurra jechuudha. Karoora qabattaniirtu jechuudha. Qabannee jirra. Gama mootiitti gaafa deebi'u dhimma agarsiisa fiilmii irratti gaafa hojjettaniitu xumurtaniitu galma kan ni kireessitu baasii baay'eetu jira. Namoonni kan yaadanii fiilmiin gaafa agarsiifamuuf ba'u namooti tola daawwachuuf deeman ni jiru. Isin baay'eetti dadhabdanii erga ilaalchaaf ba'ee booddee akkaataan ilaalcha namootaa
namooti siniimaa seenanii ilaalan danuu ta'uu dhiisuu danda'u, xiqqaachuu danda'u. Chaalenjiin kanaan dura har'a baay'achuu danda'a kana booddee. Isa kanaafi gara fuulduraatti fiilmii kana hojjettaniitu magaalota Oromiyaa irra deemtanii ni agarsiistu. Fiilmiin afaan Oromoo ni hojjetama, siniimaatti ni agarsiifama, manatti hafa. Maal yaaddan isin erga agarsiistanii booddee manuma kaattumoo akka namoota warra kaanii gara sooshaal miidiyaatti fiddanii ni feetu. Moo yeroo dheeraa akkuma fiilmii afaan Oromoo baay'een hojjetameera garuu manadha kan jiru. Isa kanarratti yaada akkamii qabdisi? Kutannoon keessan akkam? Akkuma ati jette gaafa seenanii yookaan galma siniimaatti daawwannaaf gaafa dhufani waanuma achi seenanii daawwatanii ba'an namoonni jedhanii yaadanis namoonni hedduun hin jiru. Garuu galma sana keessatti guyyaa eebbaati nuyiif guyyaa gammachuu keenya milkaa'ina ijaan arginudha. Guyyaa sanatti immoo namoonni hiriyootas haa ta'u namoonni biyya garaagaraa irraa dhufanii ni daawwatu. Galma sana keessatti kan daawwatanii fi galmi kireeffama wantoonni hundumtuu baasii itti baafama waan ta'eef in ulfaata waan ta'eef akka danda'ame tikkeettidha wanti gurguramu. Tikkeetti irraa kan hafe immoo keessummoonni kabajaa wantoonni garaagaraa wanti jedhu hedduudha. Isa malee tokko waan ani yeroo hedduu taajjabu tokkotu na ajaa'iba. Yeroo fiilmii garaagaraa hin deemna nus waan ta'eef fiilmii garaagaraa. Yeroo namni affeerramee ani affeerramee dhufe jedhee fuuldura taa'u deemu galmarratti nama gahaa akkamii jira. Jechuun waan sana yeroo hedduu deddeebi'ee fiilmii garaagaraa ilaaluudhaaf yeroo deemutti nan argan waan kana. Maali beektaa? Affeerrameera qannoon na affeere waan ta'eef waan sana seenee ilaalee bahu filata namoonni baay'een. Asumaan kan inni jechuu barbaadu immoo namni galma sana dhufe hundumtuu affeerramaadha. Maaliif namni yookaan kootu jedhamee dirqamaan manaa bahee hin jiru. Namni yookaan immoo waan idaa isarra liqii isarra jiru kaffalachuu dhufu hin jiru. Hundumti nama affeerramee kabajaan dhufe waan ta'eef akka danda'ametti namoonni hundumtuu amma gama rakkina biraatiin haasofnee ta'e guyyaa daawwannaa sanallee namoonni dhufanii daawwatanii akka danda'ametti waan danda'aniin nu cinaa dhaabatanii guyyaa danda'uu nu bira dhaabatanii guyyaan galuu danda'an guyyaa sanadha. Maaliif namni tokko waa tokkotti dadhabeera waan ta'eef gatii galmaallee ofirraa cufuu danda'uu qaba. Tikeetii eessatti argama? Tikeettiin ammaa fi eenyuun biratti argama Eeliyaas? Eeliyaas haa kaasu. Magaalaa Adaamaa akka hundayyuu argama. Adaamaa kana jira. Galma irratti illee bitachuu danda'u guyyaa sana. Guyyaa san galma balbala irratti bitamuu hin danda'a. Hin jira qophaa'ee jira. Isaanii asittis immoo namoonni karaa keessaa nu dubbisanii bitachuu danda'an asumaan akka dhaamsatti abboonni qabeenyaa ammallee karaa dandeessaniin hanga dandeessanii namoonni akka nu deeggartan akka nu duukaa dhaabattan isiniin jenna. Tikeettii bituu irratti illee namoonni baay'een isaanii namoonni baay'een fedhii gaarii fedhii intinaan qabanii. Kanaaf tikeettiin baay'een bahee taa'aa jira ammayyuu. Akka mootiin asii kaase wanti hundi isaa baasii qaba. Ammayyuu jechuudha kan waraabdee maadii isaa tingii kalarii isaa maal hojjetamee dhume waanuma piroosesii eebbaa gaafa jalqabdu booda immoo baasii mataa isaa danda'ee jira. Poosterii, baanarii, stiikarii maaloo tikeettii kana maxxansuuf baasiidha. Galma kiraa qabachuuf, beeksisa magaalaa hojjechuuf maal hojjechuudhaaf wanti hundi isaa baasii mataa isaa danda'e qaba ammayyuu jechuudha. Baasuma galmaati illee kafaluudhaaf tikeettii kana namoonni akka nu bukkee dhaabbattan karaa keessattiinis karaa akka nu dubbistanii nurraa bittan jechuu dandeenya. Warra kuush boorkaastiis dubbistanii nu argachuu dandeessu tikeettii isiniin jennaa sumaan. Mudannoo isaa dhaggeeffattaniitu aarsaa hedduu kaffaleera. Namni kamuu hojii kaayyoo qabee fi gadhiisuurra aarsaa ni kaffala. Eliyaas immoo aarsaa guddaadha kan inni kaffale. Aarsaa kana hin jedhamne kan inni kaffale. Kana keessatti kun hundi wanti naadhaaf miti. Aartii kana guddisuu fi aartii kana keessatti qooda mataa isaa baachuudhaa fi gara fuulduraatti immoo Eliyaas fiilmii kun fiilmii jalqabaadhaas. Fiilmii guutuun fiilmii jalqabaadha. Garuu hin dhaabnu miti ree itti fufna. Hin dhaabnu miti itti fufna. Dugda duubi fiilmiin jedhu Eliyaasiif fiilmii jalqabaadha jechuudha. Fiilmii caakuu jalqabaadha. Mootiidhaaf. Mootiidhaafis fiilmiin kun fiilmii jalqabaati. Fiilmiidhuma jalqaba keenyatti dadhabnee ilmaan gafaa jennee. Gara fuulduraatti maal isin irraa eegna?
gara fuulduraatti baay'ee aartii Oromoo kana barsiisaa seenaa waliin dubbachaan ture. Asuma baadiyyaa gadi buutee aartiidha beektaa wanti ittiin saba biraa barsiistu haala jireenya har'aa borii saba keenyaa kana bifa aartiitiin tu dhiyeessitee addunyaa wanti irraa ilaalee baruu qabu wanta baay'eetu jira. Kanaaf immoo wanta akkanaa kun soorsii bal'aa akkanaa kun osoo jiru harka maratteen teessu aartii kana hojjechuudhaaf duubatti hin deebitu jechuudha. Waaqni umurii nuuf haa kennu waan gurguddaa waan namni baay'een irraa baratu ilaaltoota yeroo baay'ee jarattiin seenaa sobaa namoonni yeroo seenaa sobaa seenaa hanna kana fuudhanii maqaa kan biraa xureessaa ofiimmoo of guddisaa hojjetu miti. Nuti seenaa qulqulluu waan ragaa qabu waan bareedaa baay'ee qabna waan namni biraa irraa baratu sabni biraallee irraa baruu danda'u jechuudha. So waan akkanaa kana soo qabnu sababii nuti hin hojjenneef hin jiru jechuudha. Gara fuulduraatti ni hojjennaadha. Itti fufa. Hojjechuu qabna. Nullee qooda fudhachuu qabna kana booddee. Dirqama. Wanta hawaasa keenya keessa jiru hojjetamee ittiin bu'amne. Waraabamee. Gama fiilmiidhaan ittiin bu'amne. Aadaa bareedaa qabna. Weellistuun okkeetti sirbiteetti miti aadaa bareedaa qabna. Hin jiru kan keenya gitu. Innaa isa kanaafi gabaabaamatti fiilmiin kun fiilmii kee jalqabaadha. Gara fuulduraatti illee hojjechuu fi abdii guddaa akka qabdudha. Kanaafi gaafa hojii kana hojjettanii mudannoo kufalchiisa waan illee odeessiin keenyatti gammadu isin wajjin kolfuu danda'usti waan isin mudate. Jalqabamoo jalqabdamooti. Ani mudannoo lama kanaan hin daganne jira. Mudannoo lamaan hin daganne jira. Mudannoota jiran keessaa tokko utuu waraabaa jirru na yaadadha Rift Valley kolleejjii keessatti yeroon laaqanaa ga'e deemni fidi kottuudhaan namni laalee namni erga waan hin jirreef ofii qofan fiige. Achiin fiigee nyaanni baay'eedha beektaa peestaalii gurraacha kana lamatti baadheen dhufe beektaa. Warra hojii hojjetaniif jechuudha. Kiruu guutuudhaaf jechuudha. Peestaalii xiqqoo kanaan nyaata lama hidhamee asittis tokko qabadheen deema. Achi inni tokko soon baachaa jiru intina qabaan isaa kun iccite hin argaa. Achiin gaafan fuudhee jala isaa qabee baadhu abidda akkasitti nama gubu. Ho'eera. Karichi moon fagaata. Peestaalii keetti. Nyaati koo si guba keessa ba'e. Achi isa kana akkasitti qabee isa kana baadhee tuun gubadhu tuun gubannuu kofalleettee jechaa baadhee achiin ga'e. Nama gadi isa garuu baay'ee kolfaan ture ergan achi ga'e. Kan biraa kan yeroo hundumaa akka kofalchiisu galgala beektaa waraabaa jirra as naannoo boolee kanatti osoo waraabaa jirru kaameraan narra jira. Achiin ani waraabaan siinii kan koodhaa waraabamaan jira. Mucaa dhufee beektaa qoraallee achiin dhaabanii gateedhanii mootiin faan darbee achi fagaadhu jedhaniin mucaan xinnoo masheechi siqee qoraallee godha. Achiin ta'an jira beektaa na gubaatti na aarsaarti mucattiin ka'een qabadhaaraan jedha. Achiin osoo jechaarru namni baay'ee jaalladhu Soonii Dirribaa jedhamti mooraa isheen kireeffadhee ta'a. Achiin hin fagaattu achiittiin mucichi immoo maayikiin baay'ee waan fuudhutti hin fakkaanne haa ta'u nu aarsuuf yaa godhu hin beeku ammas achi siqee xinnuma ishee dhaabbatee qoraallee godha. Achiin Sooniin dhagaa fuutee dhagaa lama fuutee gaafa fiigdu mucichi dhaabbatee teegee beektaa. Achiin kaameraan osoo narra jiru dhaabattee ilaalta dubartiin ishiin akka wajjin fiigdee hunduu calleedhee na laala. Ittiin fiigdanedha achiin kaameraan osoo narra jiruun ka'ee dhaabadhe. Ishiin kophaatti dubartii waan taateef na yeroo kamuu ka'ee yaadadhee kan akka falchiisu Soonii waliinis yeroo haasofnu kana yaadannee kolfina. Timnee mariisnee dhaabee taasee jechuudha. Agasii achi siqtutti amalaan hangaafadhe dura beeku. Inni waraabamaara. Amalaan gaafadheen agasii achi fagaattutti dhiifamaa hin jedhiini jedheen hin ture. Akkuma xiqqoon biraachise kennu qoraallee yoo ta'e beektaa. Samboodha. Sagaleen isaanii hin bareeda ta'u. Bareedina sana qofa osoo hin ta'in bakkichi immoo sagaleedhaaf lookeeshinii sagalee bakka nama hin jirretti bakki filachuu nuti deemne. Bakka filannee siitingii bareedaadha jennee itti waraabaa jirrudha. Bakka sanatti immoo sagalee sana dhageesseen. Ammas adda kunneen irra deebi'ee jenneen isaa. Sagalichi waan seeneef ofirra garagalee nu laalee cal jedhe. Ammas irra deebinee gaafa jedhu gaafamtu jalqabnu eegalamu. Dhagaa fudhattee fiigde ishiin. Gaafa ishiin dhagaa fudhattee fiigdu akka ammaa saamu kana miti yeroo sana hundumtuu aariirra ture. Dhagaa fudhattee gaafa ishiin kaattu. Sagaleen isaanii garuu baay'ee bareeda. Sagalee warri qoraalee yoo funaanu sunii fi warri loocuma maadhuma.
Weew. Akkaataa isaan itti jedhan mudannoon si bira jiru maal ture? Mudannoon na bira jiru maal beektaa? Guyyaa tokko siitingii wayiiti ganama barii sa'a lamatti wal agarra. Beellamni keenya sa'a lamarraa kaaseti bakki sanatti kan waraabnu. Gaappii gooneeti guyyaa takka taa'ii miti guyyaa wayii waraabneetu lafa oollee guyyaa itti aanutti agasitti isaanuma fiilmii keessaa hojjetan kaaraakteroota keessaa tokko shurrubbaa dhaattee dhufte. Kanaan dura hin jiru waan akkasii. Hin jiru shurrubbichi hin jiru kontiinitii keessa hin jiru. Wayinee balaachu. Wayinee balaachu. Nuti dursinee Eeliyaas wajjin deemneetu bakka itti waraabnu maal dura kan laallee jira. Bakka sana mimmijeessaa eegne nuti. Duras laallanne irraa garuu kaameraan agachi ga'utti nuti dursinee dhaqne kaameraan duubarra dhufaa jira. Anumaaf isaa achi ga'u ishee fi mucaan tokko dhufan. Gaafa dhufanii achi ga'anii maali shurrubbaan hin jedheen? Wiigii shat godhattee dhufe. Wiigii shaba godhattee jechuun bareeddeetuma dhufte hojjetattee. Ishiin anarra hojjettu sanuu halkanitti dhiyeetan aga halkanitti hojjetadhee jette. Diraamaa hojjechuuf. Fiilmii hojjenne sana dura laa akkamidha beektaa? Hojjenne kontiinitii qaba wantichi. Ani itti fufuu qaba. Ishii kontiiniticha sitti mee ergeef waan hundumaa himee jira. Uffata sanallee qabattee dhuftu waan hundayyuu qabatteetti ishiin. Garuu ishiin kan guyyaa biraas wanta addaa hin jira jedheeti akka ishiin qabattee dhuftus waan itti himee jira. Ishiin otoo suma hundayyuu nuun hin mari'atin shurrubbaa dhaattee dhufte. Gaaf shurrubbaa dhaattee dhuftu maali kun hin jedheen. San booda akkasi. Amma waraabna kan amma waraabnu uffata rifeensa keessan sanaan barbaachisaa bara akkaman godhadhee naan jette. Amma hiikkadhu hin jedheen. Innisuma teessisnee irraa hiikneet. Akka ishee duraatti deebistanii. Akka ishee duraatti isarra iyyuu immoo otoo isa duraatti hin deebisin dura lammaffas uffata tokko manatti gattee dhufte beektaa. Uffata ittiin hojjetu. Uffata sana fiduudhaaf gaafa mana deemtu konkolaataa siinoon nadhee toolee waraabbii waraabamutti. Baay'ee balaa mudatee olee. Balaa konkolaataa jechuudha. Balaa konkolaataa ishiin bajaajiidhaan deemte ishii konkolaataan waan godhe yeroo sana ishiin natti himteetti. Balaadhaan duute turte fiilmicha keessatti. Yaadannoon isaa jenna sila. Namni baay'een cheerchii keessatti diraamaa garaagaraa ni hojjetama. Gaafa cheerchii keessatti diraamaa garaagaraa hojjetanii wanta achitti hojjetan kallattiidhaan namarra gaadha namni baay'een. Yaa waan akkasii ta'uu danda'a. Salleen beekamu garuu. Namni yeroo baay'ee namni waan akkasii haasa'a. Inni kan biraa immoo mudannoo kana fakkaatu kaastaniitu kan biraa gaafiin wantina yaada irratti dubbachuu barbaannu akka yaada waliigalaatti isinii namoota aartii keessa jirtanidha gama daayirekteraadhaanii. Akkasuma barreessaadha taatee illee ni hojjetta lamaan keessanuu ogummaa garaagaraa qabdu namoota ogummaa keessan jaallatanidha aartii oromoo keessatti illee wantoota bal'inaan hin jirredha kan isin hojjechaa jirtanii gama fiilmiidhaan jechuudha isa kanaafi aartiin oromoo yeroo ammaa akka namni ilaalcha mataasaa qaba sadarkaa kamirra jiraatanii yaaddu maaltu fooyya'uu qaba. Wanti immoo bareedaadha jettanii ofitti fudhattanii jirtan gaafa fiilmii kana hojjettanii maal fooyyessina jettanii akka hojjettan lamaan keessanuu irratti dubbadhaa. Dirqama. Rakkoon qabu. Aartiin Oromoon hojjetame jechuuf hojjetame baay'ee numtuu hangafoota keenya baay'ee jaalladhu baay'ee akkan fiilmii Eeliyaas gara fuulduraa fiilmii meekarii taadhee akkanaan of amansiise. Fiilmii baay'ee jaallannu eelaa halkan guutuu bu'aa bullee balbala cufanne isa baay'een annaqa kaase tokko isa caalatti immoo yaadattoota diraamaa isaa kaallaa itti fufiinsaan hojjetamaa ture. Maal jechaa ture beektaa? Warroota asirratti meen kaaraakterii taphatan kana seenaa Habeebee, Urgii Daadhii warroota kana faana hojjechuun qabachaan ture gaafa. Si milkaa'am? Kan si ajaa'ibu fiilmii korratti seenaa Habeebee, Urgii Daadhii, artiistii Mabeet namoonni buleeyyiin kun hojjetaniiru hirmaataniiru itti meenin jedhamoo gaafan waamu isii waliin hojjechuudhaaf abjuun qaban ture har'a abjuu koo milkeesseen jedheen baay'ee gammadanii isaanillee akkas jedhanii hin hojjetan jedhamuudhaaf hojjetameera isaaniin baay'ee kanneen akka abbaa lataa baay'ee dadhabanii baay'ee hojjetanii garuu immoo ammayyuu hin hafan jedhaan wantoota haaraa yeroo wajjin deemuudhaaf fiilmii keenya kan aartii Oromoo kana kanuma caalaa dagaaguu qaba jedheen amana. Amma waan addunyaa guguddatanii ilaalte wanti kun fiilmii ajaa'ibaa kan hojjetu. Innaa hojjetamuu qaba akka aartii Oromootti
wanti guddaan hojjetamuu qabadhee yaada. Kanuma caalaa. Yaa ni hojjennaa aartii kanaa ni dagaagsina. Walumaan taane. Qabna. Isinillee ijoollee qaqqaxalee biraa qabna. Kanaafuu gara fuulduraatti aartii kana ni guddisnaadha. Aartii keenya addunyaa barsiisuu qabna. Gama fiilmiidhaan jechuudha. Fiilmii addunyaatti bahee dorgomu feestivaala garaagaraa irratti fiilmii bahee argamuu danda'u hojjechuu qabna. Abjuu keenya kana dhugoomsuuf immoo aarsaa kaffalteetta ammallee gara fuulduraatti aarsaa kaffaluu si gaafata. Yeroo baay'ee aartistooti kanaan dura fiilmii garaagaraa irratti hojjetan yeroo isaan badan argita. Fiilmii tokko lama hojjetu jaallatamummaa argatu isa booddeen jiran. Rakkoon kuni rakkoo hundi keenya beeknu waan biraa miti. Aartii kana jibbanii yookiin waan biraadhaan miti. Kan isaan achumaan hafanii jechuudha. Rakkinoota garaagaraa jira, mudannoo garaagaraa jira. Rakkina kan dandamachuu dadhabuudhaan jechuudha. Namoota tokko tokko mijatee ni argita. Namoota tokko tokko garuu gaafa argitu garaasi nyaatu bakka. Ijoolleen aartii keessa jiranii jechuudha. Akka namni miidiyaa irraa beekuu fi jireenya isaan jiraatan baay'ee walirraa fagoodha jechuudha. Baay'ee kan ookoo dhugaa dubbachuudhaaf nama aartii keessa jiru kamuu itti siqi ilaali. Jireenya isaa mee itti siqitoo ilaalin. Baay'een isaanii haala isaanii uffannaan isaanii fi manni keessi jireenya isaanii garaagara. Nama cinaatti hojii isaa fiffiigu yoo ta'e alatti asumaan mudannoo namni qabu yesuuni koo tokko maal naan jedhe beektaa yeroo kutaa 8 baradhu nu gaafata beektaa maal ta'uu barbaadda maalidha abjuun kee maal akkas jedha achiin artiistii ta'uun barbaadaa fiilmii hojjechuun barbaadanii biyyeen si'aa nyaatu dee na dha'e achiin guyyaa lamaffaas naan lole beektaa inni barumsatti baay'een ta'edha maaliif naan lolta dhee gaafan gaafadhu artiistiin koo kadhannaadhaan yaalama gaafa dhukkubsate naan jedhe kan dagane keessa dhugaa waaqayyo dargaggeessa innis nama waa'ee aartii beekudha. Inni immoo barumsaan baay'ee jantilidha beektaa waliin qo'annaa guyyaa lama na rukutu maafi waan gadii kana yaadda artiistiin koo gaafa dhukkubsate kadhatamee qarshii walitti sassaabameefiti kan yaalamu naan jedhe. So namoonni faayidaa wajjin argannaa wajjin illee wal cinaa qabu. Aartiin akkasii miti gatii baastee waan tokko paashinii keessa kee jiru baasuudha. Ittillee rukutamne xinnaa taanee jedha. Yeroo baay'ee abdii kutannaadha. Ati argiteetta mudannoo si mudatan rakkinoota si mudatan kana hunda isaa argiteetta. Yeroo baay'ee namooti gara aartii kanaa dhufanii gara booddeetti deebi'anii dandamachuu dadhabuudhaan kun hundi isaa jechuudha. Abdii kutachuu jechuudha. Fiilmii kana gaafa hojjettu wantoota fuula jalqaba kaastee wantoota nama daangessan turan. Ati garuu kana hundaan itoo hin daanga'in fiilmii kana xumurtee dilbata fuuldura jiru kana eebbisiistu. Gamanumaan amma sirra deebi'ee baga gammaddeen siin jedha baga hunda dandeessee guyyaa kana geesseen siin jedha. Namoota aartii kana keessa jiranii fi barreessitoota fakkeenyaaf akka barreessaa tokkootti namoota fiilmii afaan oromoo keessatti gahee taphataa jiraniif dhaamsa akkamii dhaamta? Namoonni baay'ee jajjaboon nu caalaa baay'ee namoonni cimaadhaan nuun baay'ee of duratti akka rool moodeelitti ilaallu baay'een isaanii jiru. Namoonni gootni akka leencoo fiqiruu amma nuuf dhufan baay'ee isaanii maqaa waamee dhiisuu hin danda'u. Namoonni akkasii kun jiru hin danda'an kana caalaa hojjechuu kana caalaa immoo karaa nuuf cirus danda'anii asumaan jabaadhaa wanti nama cabsu wanti of jala nama laalchisu baay'eetu jira. Garuu kun isin hin dhaabini jabaadhaa jechuun barbaada asumaan. Dhaamsa dhaamtu qabda aartii oromoodhaaf namoota aartii oromoo keessa jiranii fi wanti jechuu barbaaddu ni jira. Egaa wanti addaas jiraachuu. Daarikteera dinqifattu keessuma. Ani daarikteerriin baay'ee dinqisiifadhu amansiisaa ifaa ture. Booddee kana immoo kunoo gama muuziqaatiinis ta'ee fiilmiitiin leencoo fiqiruu. Leencoo jechuun leenca. Dhugaa rabbii leencoo jechuun akkuma maqaa isaatii leenca. Muuziqaa kiliippii afaan oromoo jijjiireera. Akkasuma birraa gammadii. Namoota hin dinqisiifadhuudha baga. Alamuu. Namoota akkasii namoota aarsaa kaffalanidha. Muuziqaa duwwaa osoo hin taane leencooni gama fiilmiidhaan illee fiilmii abbaa malkaa agarsiifamee ture. Osoo hin naqinafnee gaddineerra baay'ee. Kanneen akka Alamuu Qumbiillee namoota jajjaboo. Daarikteera diraamaa Kiyyoo. Diraamaa baay'ee daarikteera godheera. Kanaafuu amansiisaa ifaa dinqisiifattaa jechuudha. Kanaaf amansiisaa ifaa fi akka leencoo fiqiruuti.
asumaan immoo warroota aartii kana keessa jiraniif kan hin dhaamu abbaa ogummaa isaatiif otoo dhiisanii akkanatti duraanuun hojjetama. Waaqayyo bara kee eebbisu. Maaliif namni bakka hin dandeenyetti waamamu barreessaan sila barreessaa ta'eef daayirekti gochuu hin qabu. Maaliif ogummaa qaba namni daayirekti godhu sunis namni editingis namni viidiyoos adda addaa waan ta'eef ofii barreessee ofii daayirekti godhee ofii taatoo gaafa taphatu kana kan baay'ee aartii ajjeesu. Maaliif ittillee milkooftu waalleen hojjettu bu'aalleen buustu. Waa lama ol faana deemsisuun baay'ee ulfaata. Kanaafuu akkuma amma kaasuuf yaaddanitti kan yeroo baay'ee fiilmii kana keessatti nama rakkisu namoonni baay'een rakkoon qabu jedhu malee taatummaadha baay'ee kan nama rakkisu nutillee baay'eetti rakkanne irra Eliyaas jalqaba kaasee ture nama tokko akkasitti gootee shaakalchiistee kaatee erga waan hunda xumurattee booda rakkoo wayitiin keessaa bahutu jira. Namni waan sana wajjin wal danda'a jettee fa'aa ammas lammaffaa akkasitti gootee inni lammaffaas didee kan biraa ta'u otoo fiilmittuun galiin chaalenjiin hedduutu jira. Sanaafuu akkasuma isaanuma gara taatummaatti hojjetan sanallee akka wal beekutti osoo hin ta'in akka gahee hojii isaatti kaastii dhumaafu gaafa fayyadamnu ogummaadhaan osoo deemne daayirektiirris daayirektiira waan ta'eef qofa abbaa ofii barbaadu fiduu hin qabu. Maaliif gama hundaa yoon kaasna ta'e karaa hunda jira rakkoon. Rakkoo gara hundaa sana furuudhaaf garuu abbaan ogummaa isa barreessaan daayirekteeraaf kenne daayirekteerri immoo nama isatti dhiyaatuuf nama isaan beeku osoo hin ta'in nama ogummaa sanaaf hin madaalaa fi taatummaa sana fakkaachuu danda'u hojjechiisuu namni hojjetu sanas immoo filatee hojjetu osoo hin ta'in ani itti kenname hojjechuudha qaba ogeessi akkasumatti filateen hojjetu. So wantoonni kun gama kanaan otoo fooyya'anii abbaan hojii dhimma abbaa laallatutti otoo dabarsee inni hojjetu sunis immoo abbaa hojjetu irraa otoo fudhatee hojjete ogummaan ala owwaachuu osoo baate baay'ee waan namatti toludha. Ani gama kanaan warroota fiilmii hojjetaniif kanan dhaama bakka ogummaa keessanitti hojjedhaa jechuun hin barbaadu. Kanaafuu dhageessaniittu waan ogummaa keessanii waan isin ilaallatu qofa irratti xiyyeeffadhaadha. Daayirekteera ta'an daayirekteerummaa iskiriiptii barreessitanii daayirekteera ta'uu wantoota akkasii rakkinoota akkasiidha kan inni dubbachaa jiru yaadi isaa gaariidha. Inni kan biraan immoo artistoota dinqisiifatanii qabdu gama diraamaa yookiin fiilmii afaan oromoo keessatti eenyuun fakkeenya godhattu? Ani yeroo baay'ee taatummaa irratti kanan jaalladhu iskiriiptiitti kenname qoxxaree lafa kaa'u urgii daadhii kana baay'ee ajaa'ibsiifadha. Yeroo baay'ee taatummaa irratti baay'ee laalatan guddadhee baay'ee natti tola. Urgii daadhii mootii. Ani garuma diraamaa kanaattu gara duubatti akkanan deebisne kan jenne malee duratti irraa kaaseen diraamaa kana laaluu jaalladha. Gama kana ani cufa gama dur abbaa lataa gaafa laalu waan baay'ee nutti dhaga'ama. Kanaaf isa yeroo biraallee bal'inaan haasa'uu dandeenya. Ani namni baay'ee dinqisiifadhuuf jaalladhu abbaa lataati. Abbaa lataa dur irraa laalaa ture waan ta'eef hundumatu jaallata waan ta'eef. Bilbila xiqqoo saniin har'a akka televizyiinii irratti warra har'a laallu caalaa nama yeroo sanatti laalletti gammannu waan ta'eef abbaa lataa baay'een dinqisiifachaa ture. Jaarraa ammaa kana keessatti hojiin akkasiin hojjetama ta'eeti bara inni jiru sanatti sun hojjetame bara keenyatti immoo amma kana iyyuu waan meeqatu haasa'ama. So nama sana agammaatti baay'ee nama dinqisiifadhu jechuun irra deddeebi'ee akka yaadattu yeroo yaadutu yeroo na ajaa'ibutu jira. Maaliif hojii isaan hojjetanii darban hundi keessanuu beektu waan ta'eef nama baay'ee dinqisiifadhuuf jaalladhu abbaa lataa jechuudha. Akkasuma abbaa lataa wajjinii Tasammaa Galataa hojjechaa tureera. Namicha sana baay'een jaalladha. Amma dhukkubsateedha. Kanaan dura dhukkubsatee ciiseera. Ergasii dhiisan wayii isaa haasa'u. Kanaafuu namooti kanaan duratti dhiyaatan illee saba guddaadha. Baay'ina ishee qabna. Akka yaada kootiitti nama kana gargaaruu qabnaadha. Nama dinqifattuu gargaaruu qabda. Dhukkuba jira natti fakkaata amma aartii oromoo keessatti gahee guddaa taphateera. Isa kanaaf namni kun yaadatamu jenna gamanumaanii. Sagantaa keenya gara xumuruutti deemaa jirra. Sagantaa keenya kan ittiin xumurru Eliyaasii aartii oromoo keessatti gara fuulduraatti aartii qofa irratti fiilmii hojjechuu qofa irratti xiyyeeffatamu ogummaa kan biraallee waa yaaddanii qabdu. Gara fuulduraatti ani aartii kana keessatti kan wanti uffan jedha kan biraa
baay'inaan namoonni muraasni kan ittiin na beekan beekuu dandeessa. Faarfannaadhaan an tajaajilaa Yaa ture. faarfataa jedhanii fakkiin ture. Faarfannaallee karaa kiliippii 3 akkas yuutuubii kanarra hin jira. Tajaajilaan ture tajaajilaan jira. Aman tajaajilas karaa amantiis immoo gara fuuldura barsiisuun barbaada beektaa. Wangeela kana labsuu barbaade. Isa kan biraa aartii kana immoo sirriitti dagaagsuudhaaf namoota gurguddaa wajjin illee walitti dhufee yeroo baay'ee nan dubbadha. Namoota jiran miti dhiibbaa gochuu danda'an artistoota buleeyyii kana kan aartii keessaa amma fagaachaa jiran kan maalidha sababiin isaa maaliif fagaatan nu gargaaruu immoo dandeessu namni dheenan haasofsiisa. Isaa wajjin illee waan tokko yaadanan qoodaa fi yoo fedha waaqate gara fuuldura yoolii gara Itoophiyaa yookaan immoo gara Oromiyaa finne Dhaabnaan jiru. wanti hin danda'amne hin jiru. Sagantaa keenya ni xumurreerra inni kan biraani namoota galateeffachuu barbaadan yoo jiraate daqiiqaa 2 keessatti cuunfitanii lamaan keessanuu akka gabaabsitanii namoota galateeffachuu barbaadan gamanumaan. Asumaan jalqabu dhugaa dubbachuudhaaf mootii yeroo baay'ee akka hin jedhamti akka biraazarii obbolummaa caalaa bakka waameen ergaa halkan ka'ii kottu jedhanii halkan barumsa isaa dhiisee na bira bulee na wajjin hojjechaa na wajjin waan tokko sirreessaa guyyaa baay'ee halkan na wajjin bulaa ture dhugaa dubbachuudhaaf miilan boolleedhaan hanga duwwaa afurii guyyaa dhufe jira kottoon jedheen dhufe hedduu barbaadetti dhugaa dubbachuuf waan na bira jiruuf osoo hin ta'in nan dubbadha bakka inni hin jirrettis baay'ee naman jaalladhuuf namani iddoo guddaa qabu fida asumaan thank you wanti shaa Galatoomii atis. kan biraa gaafa fiilmii kana jalqabu nama baay'ee na gorsee fi duubatti hin deebinnaan jette jirti beektaa artiist Maashoo Girmaa jedhamti. Aartii Oromoo kana keessatti baay'ee warra akka Alam Qumbii kana fa'aa wajjin gatii baasaa turanidha. Amma garuu yeroo baay'ee qabeenya ishii maal isheetti dhabde abdii gara kutuu natti fakkaata kan ishiin jirtu baay'ee na jajjabeessaa turte yeroo dhaabuudhaaf. Maashoo Girmaa illee abdii kutuu hin qabdu kana. Maashoo Girmaa artiist seenaa Habeebee baay'ee gara laafetti nama yaada gaarii ilaalcha sirrii qabdudha. Akkasuma immoo artiist Urgii Daadhii yeroo barbaadetti kottoon jedheen akka obboleessa hangafaatti fiigee dhufa waan an barbaadu nan gaafadha isa tokko. Akkasuma immoo warroota gaggeessitoota yookaan immoo hooggantoota Rift Valley Kolleejjii akkasuma Rift Valley Hospitaal mana yaalaa jechuudha. Isaaniin galateeffachuun barbaada. Namoonni maqaa isaanii dagadhee asumaan na of galchaan isin jedha baay'ee namoonni baay'een ana duuba kan jiran baay'ee isaaniitu jira jabaadhu kanaan jechaa turtanii hundi keessan galatoomaan isiniin jedha. Yaada qabda? Ani immoo warroonni galatoomaa jechuun barbaadu warroota kiruu kana keessa jiran guutummaa isaanii fiilmii kanaa jalqabaa gadhumaatti yeroo hojjennutti jaalalaan wal jaalachaa walii ajajamaa hundi keenya iyyuu Anteen rukuchiisin. Anis hunduma isaanii na galata. bakka keenyatti si galateeffataa. Kanaafuu yeroon dheekkamullee yoo jiraate akkasumallee dheekkamanii yeroo sana hundumaa wal dandeenyee hojii kana qulqullinaan xumurree asiin gahuudhaaf ogeessota kaasee haga taatotaatti hundumtuu taatota irraa darbee ogeessota duuba jiran namoota hedduu isaan hunda isaanii baay'een galateeffadha maaliif jaalala isaan nutti agarsiisaniin hojii kana hojjennee galmaan geenye waan ta'eef hundi keessanuu baay'een sin dinqisiifadhan jedha. Gamanumaan itti dabalataan garuu Muhabbaa Huseen baay'een galateeffachuu barbaada. Muhabbaa Huseen qashtii nama. Muhabbaa Huseen baay'een galateeffachuu qaba maaliif barsiisaa koolleetii sanna barsiise asumaanis immoo hojii kana akkan jabaadhee hojjedhuuf nama tumsa guddaa naa ta'e kan hojjechuu danda'u nama natti miidha waan ta'eef asumaan guddaa galatoomii ulfaadhu jechuun hin barbaada. Bagana yaadachiiste dhuguma Muhabbaadhaan galatoomii jedhaanu si duwwaa miti. Muhabbaa akkasuma maatii Oromiyaa Aartistiivitii marti keessanuu yaa isaantu bakka kana nu baay'ee natti fakkaata. Ogummaa kanaan ijoollee baay'ee baasaniiru. Nuunillee ogummaa kanaan isaantu nu baasee akka nuti wantoota akkasiitti seenuu mana isaanii deemnee barannee Oromiyaa Aartistiivitii galatoomaa aartii Oromootti waan nu maqtaniif fedha keenyaan waan nu eegdaniif jechuun barbaada. Gamanumaanii isinillee waamicha keenya kabajanii yeroodhaan bakka kanatti argamtanii waan mareen wajjin gootaniif
ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna. Eebbi fiilmii keessanii gaafa 28 Bitootessa 28 dilbata fuuldura keenya jiru jechuudha. magaalaa Adaamaa galma Ooliyaa Sinimaatti sa'aatii 7 irratti ni eebbifama. Namni tokkollee akka hin hafne namooti kararra geessanii tikeetii dhabdanii yaa jira. dubbisaa Yaa jira fataa'edha. Kanaafuu waan dhuftaniif dhugaa hedduu ulfaadha. Aartii Oromoo keessatti ga'ee leencaa taphattu kana booddee jedhee yaada. Waan jalqabdan kana jabeessaati itti fufaa. Nutullee simfaana jirra. Kana booddee hojii babbareedaa illee wajjin hojjenna. Maatii taana. Kanaafuu galatoomaan isiniin jedha. Ayyeetis nu affeeruu keetiif galatoomii nama guyyaa sanaan nu haa godhatis affeeramtee jirta asumaan isiniin jenna. Kanaafuu hedduu galatoomii ulfaadha. Kanaafuu wal argaan magaalaa Adaamaa galma Ooliyaa Sinimaatti guyyaa gaafa 28 sa'aatii 7 irratti jechuudha. Sulula Qiinxamtuu magaalaa Adaamaa. Yaa Asumaan isiniinis galatoomachuu barbaanna. Dhugaa dubbachuudhaaf deeggarsa jalqabaa jiru keessaa tokko kana. Wal waamnee waan keessa jiru wal gaafachuu fi waliin dudubbachuun kun waan guddaadha. Kuush Podcast yeroo hunduma waan gaarii qabatee kan dhufudha. Subscribe gochuudha immoo maatii ta'aadha, jajjabeessadha. Ijoollee qaxalee kana nuuf jiraadha isiniin jenna isiniinis.